Hussein jedhama. Hojjetaa guyyaa sibiila tumtuuti. Hojii kanas kan argadhe dhaala sanyii abbaa fi haadha koorraa dhalootaan argadhe otoo hin ta'in bu'aa bayii jireenya gadadoo dhandhamachaa ture fooyyeffachuudhaaf jecha. Magaalaa Ambootti guddadhuu malee eenyurraa dhaladhee eessattan dhaladhee waan an beeku tokko hin qabu. Garuu hammam dhugaa ta'uu baatuyyuu dhaladhee gaarfaffatti namoota gabaadhaaf baadiyyaa irraa gara magaalaa Ambootti imalan duukaa baduu koo odeeffannoon ragaa tokko jira. Jaalala abbaa koof harmee koo isa cabee onni koo keessatti hafe sana dagachuuf jecha jimaaf tamboon dagachiiftuu soorata sammuu kootiiti. Ormi nageenya daangaa biyya isaa alaabaa mataa isaa fannifata. Anis alaabaa jimaa koo fannisee gaafan jimaa koo qaamu tamboon harka koo immoo qalama barreessaa olaanaa mootummaa gamtooffanii na fakkeessa. Haftee nyaataa soorachaa mana jireenya kafaltiin isaa gibira mootummaa irraa bilisa ta'e keessa jiraachaa jireenya koo itti fufuun eegale. Mega si kafala. Ano kafaltiin barbaanne? Maal? Indaf ka mallaaf godhareena. Ano hin barbaadu dhiifama. Maal jechuudha? Hodhu qarshii lama sin ga'u? Dhiifama anuu si gargaaruudhaaf malee kafaltiidhaaf miti. Gatiin indaf ka mallaaf godhareenaaf? Waanan si beeku natti fakkaata. Eenyuun nama? Eeyyessuum. Eessatti na beekta? Ati mucayyoo obbo Tokkummaa Hundeessaati miti? Hawwiidhaa miti ati? Eeyyeen hawwiidha. Garuu eessatti na beekta?
Nagaalli. Maal ta'etu konkolaataa sun ammoo akka hin galina. Akkasii. Haa ta'u. Amma keekii baay'isaan ibsuu waan barbaadu. Dabee tattamaan qashii 50. 50. Dabee tattamaa dabee. Dabee dabee. Mali simbalan jete. Apa jangan pakata. Ay, lagi. Iko ada warga baju mana kini kesa. Gaya olana kapa. Anu mana hunduma ka baju. Gara lasna ati acula tor. Kana fi da male. Umri ne ratani fiti. Tasanan galme ada wal ka baju ada or moto ko mana kesan kesa ro kate jira acul. An kana dro kasin sew. Wan ana duwa ka baju. Ana duwa amnaatu net fakkaata. Akkastaana nati nama hundaa kabajaas nama hundaaf naata si jechuudha. Nama kabaju narra jiru. Nama gara laafnaa itti dhiyaachuu narra jiru. Nama namuufi na barbaachisu garaa koo danda'ee bira darba. An baay'ee gara laafettiidha. Harmee kooti ittiin bee waan nama ajaa'ibu. Harmeen koollee akkasumadha. Ammayyuu waan isin dhibu mucaa karaarra taa'ee sibiila tumu tokko haadhaaf abbaan qabu. Yeroo baadiyyaa turree waliin dhoqqee daannee biyyee daatti laaqnee waliin guddanne. Magaalaa kana keessatti baay'ee rakkatee karaarra taa'ee sibiila tumaara. Beektu ta'een beeku boortee ispaaltii gubbaa taa'ee sibiila tumu. Gurbattii beeka. Isa argitanii baay'ee onneen kootti nanee bira darbuun dadhabe. Haara keetti baate jechuudha atis gara laafettiidha baay'ee. Haati kee kanaafi yeroo abbaan kee dhukkubsatan sana kan isheen obbo gammachuudhaaf bultee kaatee garaa laafaa turte sana kanaaf jechuudha. Maal godhi jettaniiti? Isheen baay'ee gara laafettiidha. Garaa namatti jabaate nama bira darbu gonkumaa of keessaa hin qabdu. Ati immoo isheetti baatee mucaa kana gargaartee dhuftaa jechuudha. Ilaawi waan si gala tokko jira. Ati dhalattee nama waggaa 10 natti fakkaata. Abbaan kee baay'ee dhukkubsatanii humnaa ol dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin qabamanii yerootti waatti yaalaman dhabanii mana yaalaa gaafa geessan hagga qarshii 17,000 gaafa gaafatan abbaan kee waan kana ofirraa kaffaludhaati. Kana booda lubbuu abbaa kee baraaruu dirqama waan natti ta'eef waadaa waggaa 23 booda naa deebista jedhuun qarshii kana kenneef. Nuti hariiroon keenya baay'ee duumaa dhufee cimaadha. Hariiroo kana yoo itti humnee cimsine sitti maal fakkaata? Seenaanis gara laafinaan garraamummaadhaan maatii kootii gootan. Baay'een isin galatoomfadha. Wanti isiniin jedhu yoo jiraate lubbuu abbaa kootii du'a oolchitanii har'aan ga'uu keessaniif galanni keessan na biratti guddaadha. Baay'ee galatoomaa. Rakkoon qabannee yaabi. Mee akkasuma deemnee buna ishee jennee deemta. Lakki dhiifama naa godha. Baay'ee na riifadha. Ammayyuu waan isin dhufu akka tasaatiin isin bira dhaabadhe malee harmeen koo dargaggeessa faana gaafa dhaabadhe haasa'u baay'ee natti dheekkamti. Sitti dheekkamuu ishee sirriidha. Yoo baay'ate daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 yoo baay'ate dhiifama garuu. Lakki dhiifama naa godha. Mucaayee sana bira boortee bira baay'ee sa'aatii 4 dhaabadhe. Kanaan daqiiqaa tokko dhaabachuu hin danda'u. Habi yoo baate daqiiqaa 4 jechaan jira. Lakki nagaan tura. Dhiifama. Fayyaa ta'a. Nagaan tura. Nagaan tura. Isa bira sa'aatii 4. Mucaa buujallee mataa miilaatti fide kan. Dabree daqiiqaa 4 dhaabachuutti guddate. Garuu ijoolleen durbaa maaliifi?
Waan isaanii ta'u waan isaanii adda baasan hin beekan. Rakkoon qabu. Wal agarra. Isheen maal lagootes. Gurbattii sana bakka teessuma isheerraa kaasuudha ga'een kun guddaan. Gurbattiin kun eessa deemte laata Rammoo? Haftee nyaata ishee sassaabachuu deemte. Rakkoon qabu. Itti maa taa'umsi kun walii galaati. Dubbadhaa hundi keessan. Dhufeessi dhabee deebee jedhaani. Itti maa kan irraanfanne. Dhufeessi dhabee deebee jedhaan itti maa. Hojiin kun hundumtuu siif ta'uuf jirti. Siin jedhee ba'e margaan jedhaani. Akka irraanfanne. Keessumaa akka irraanfanne. Akka irraanfanne. Itti maa afaan qabu walii galaati. Sagara kutate bishara fugabisa able karamus karamubatus sangan kalamubatus Hawi. Nagada. Fayyuma. Nagada. Gari. Fayyuma. Lor. Taikut. Nagada. Gari. Taikut. Hawi. Oh, naguma? Nagamiat. Oma anjennu gakuno. Akam hojii Hojiin gari. Yeroo hundumaa yeroo kana gajjechuutu gobboon keessan nutti Saggoon koo jette jalqaba irratti baay'een arkubaa ture garuu maal jedhan jetteeti bu'aa bayii jireenya kanaa yoo otoo hojjetin dabarsan isheenumtuu namarratti baataatii ni ture hawwi ati nagaadhaani amma nyaata si fidee jiraati nyaata kana nyaatta maaf dadhabdeewu rakkoon qabu sila mana keenya dhuftee nyaachuu diddee maaloo maaf dadhabde barreeffama kana hin argine hawwi harkiin hojjetin hin nyaatin jedha maaloo maaliif itti dadhabde rakkoon qabu amma kaanii mana shaayii jala teessee nyaataa fi ka'i miti asumattan nyaata lakkisiisis gaarii rakkoon qabu asumattan nyaata asumatti Tin dadhabuu keettu natti ulfaate hawwi kottu kaa dhiqadhu kottu rakkoon qabu mana keenya dhufuu si diddee ana akkati mana keenya dhuftee nyaattiin barbaade asoo dhufuu diddee maal godhe tole hawwi galatoomi tole gaarii hawwi oo nyaadhu nagaa oomne nagaa isu Yo. Maatiin kee nagaadhaan? nagaa taate sii yaasatti yeroo dhufuu diddee sii yaasatti Maal godha jetteetu hojii kanan hojjedha jetteetu jedheeti malee nan dhufa. Oo. jennaan asee maqaa kee gosoota hin
Aha. Anggaru kiyya da sun. Sirri awu. Furata. Ayyan nan furat. Kiyya. Oh. Haɗa ke sabba kai ɗan wale, a sinima gari da. A sinima kana, juma kana, kan yi Oh. Nagafat rakkoon qabu nan danda'u ta'e nagafat. na deebisuun diddu. Rakkoon qabu. Natti taate jettee na deebisuun diddu. Rakkoon qabu. Ammoo soo jechuudha. Haala jireenya kee, haala dhiphina kee, haala amala kee kana ilaalte. Shamarri tokko gaaffii jaalala siif dhiyeessite. Maal sitti fakkaata? Deebiin kee maal ta'a? Jaalala. Ani jees shamarrumti jawaa'ee jaalalaa natti dhiyeessitu sammuun qabduu ishiin. Anoo kana naaf hin galle. Yeroo isin jedhu siif galeera haasaan tokko. Tasumaa naan galle hawwii koo. Ifaaf ifatti baastee sin jaaladha soo siin jette maal jettaan? Anoo hin jaallatamus hin jaaladhus. Namni hiyyeessi akkamitti jaalatamuu danda'a? Maaliidhaan horadha? Akkamitti? Ani maatii baadiyyaa keessa hiyyummaan sammuu kootti mana ijaarrattee baadiyyaadhaa asitti galeera. Akkamitti jaallachuu danda'a? Dhaabuun galle. Walumaa galatti gabaabsina siif deebiin kee jaalladhuudha? Hin jaallatamus. Kiyya. Oo. Garuu jaalalli qabeenya irratti hundaa'aa jirte yaadda? Sirriidha. Yoo qabeenyi jiraate jaalallis jira. Kanaaf natti hin fakkaatu. Kiyyaa. Oo. Hundumtu yeroo qaba. Yeroo isaa akka keessumaa yeroo qaba. Kiyyeessas haa ta'u sooressi. Beekaas haa ta'u wallaalaa. Guddaas haa ta'u xiqqaa. Hundumtu gara beekaa eeggachuu hin danda'a. An garuu baay'ee gadda. Haala jireenya kee, haala amala kee, haala guddina kee yeroo ilaalu baay'ee garaa kan yeroo hundumaa gaafa hin taa'e waa'ee kee yaadu. Onneen kun yeroo kee baay'ee akkasii garuu adanatti dhimma olatti onnee kootti olatti. Garuu hawwi. Ibu nak tahu. Ibu nak tegalan. Kenapa ini tegalan? Selalu bisa bayar lagi. Bayar lagi cepat. Kita ni sini sini. Nagafat rakkoon qabu nagafat. Kamu kau jumpai wali mana? Garuu hindi na. Garuu. Iya. Oo. Malu. Maaltu galee natti hidha? Iyyam kiraana akka. Siifan eeyyama. Maaltu dhe? Sin jaalladha? Dubara amma. Sin jaalladha? Ana moo? Kamitti na jaalladha? Of qabuu hin dandeenye kiyya. Sammuu kooti onnatti ta'e. Kana booddee sittani. Sokkinarra. Kiyya. Waa'ee jaalala naaf hin dhiyeessin. Garaa natti hin jabaatu. Ani nama hiyyummaadhaan as ga'eedha. Kana booddee natti hin dhiyeessin. Sokkinarra.
Isa na gaafatteef tole siif jedheera. maal gochuun qaba si'achi jarri dur wal jaalattee harka keessa wal galfatte anatu balleesse na tofti guyyaasi mucayyoon xinnoodha naa guddatti jedhee utuu eegu waan buujallee mataa dhama miilaatti fixe kana waan mixii kanatu jaallataatu hin jiru ta'uu qabu kunimma fala barbaadu qaba malee kunummaa kun ta'ee taanaan an du'e maal gochuun qaba jalqaba irratti yoo ka qarshii koo naaf kennan yoo ka mucayyoo kanaaf kennan waa lama dhabee taa'uu hin danda'u kunummaa yaada dadhabaadhaan ta'u mootummaadhaaf kaffaltii barbaachisu kaffalaan jirtu jedhee bakka teessumaa sanaa ishee ari'uun qaba achi adeemtu yoos malee boqochuu hin danda'u rakkisaadha garuu qilleensaa fi yeessa lafa dhaqaa hin nabaneedha yoo mudhattee bakka kan biraa qabatte immoo lafatti argee hordofuu dhabuu hin danda'a kanaaf kun ta'u yaada sirriidha hojii guddaan sii arge jedhee fidee mana garaajii koo keessa galchuun qaba gurbee kan akkas wayya gurbeen gammaddee dhuftee keessa koo keessa galfachuun qaba yaadni sirrii yaada sirriidha ilaa yaa rabbi akkuma intala burtukaana kana naaf laata hojii xinnaa koo gara hojii guddaatti naa guddisi hojii xinnaa koo kana gara hojii guddaatti naa guddisi kulluu jala malkaa yaa'atu maaltu booresse taliila kana lubbuu akka tasaa ba'atu ama biyyoon nyaatu seenaan sirraan ba'atu maaltu lammiif koodeessaa ganaa Negara, jatuh. Negara. Bagaimana? Negara. Nura. Sa. Nura. Negara jatuh. Negara. Bayar. Negara. Gari. maala too warshaa sibiilaa yoo daldalaaf kuma leessi banatti saafaa galatu joo hojicha moollutti ta'e malee warshaa albee kenna asumatti oomishna nuti aqaaqii darbuu hin hafee jechuudha murtii amasheen kun sirritti mormuma irraa buusti ndaakoo mormuma ishee hin murtee jechuudha hin murtee jechuudha sirritti hin jedhu ishee kana laalaa miti ishee kana laalaa hin murti biti kun sirrimatti murti qarshii meeqatti ishee kana isheen qarshii 10 gurgurraa isin qarshii 6 bitadha qarshii 6 duwwaa qarshii 6 mee galtaan nama ishee kana tole haa ta'u
Tole. Nagaadhaa miisin? Nagaadha. Isin nagaadha? Nagaadha nagaadha. Kunoo. Borte. Garuu hojiin kunis gaarii ta'eetu. Hojii kanarra jiru xiqqoo tokko. Utuun si argeen hojjetaa? Hojii? Hojii akkam? Hojii jechuun hojii miindaan isaa qarshii 1,200. Walumaa galtee akkaataa hojii isaatti hime hojichi hojii garaajiiti. Hojii garaajiiti? Eeyyee. Konkolaataa suphuu sana? Eeyyee waan akkasiiti. Laaqana kee nu biraa nyaattaa? Tole. Kan hojjettu haga sa'aatii ja'a qofaa? Tole. Uffannaan nu biraa? Akka kanallee hojii rakkisaa miti. Walumaa galatti. Nan hojjedha. Nan hojjedha. Hin hojjettaa? Sirrittan hojjedha. Garuu hojichi akkanatti ulfaatamoo hojichi konkolaataa kun xinnoo konkolaataa garagalchuu gaafata? Laakki akkamitti murte? Maashuma kana miidhuudhaa gaazii isaa maal isaa jijjiiruma malee hojii ulfaataa isin gaafatu baay'ee yaaddeen. Nan hojjedha. Hin hojjettaa? Nan hojjedha. Akkas taanaan borgarma sa'aatii lamatti dhuftaa? Bori sa'aatii lamatti? Durseen dhufa. Ani durayyuu akkasan jedhe. Intala burtukaana kana naalaattee ilawa yaa rabbi jedhe. Hojii xinnaa kanas gara hojii guddaatti naasiiksi jedhee kadhachaa ture. Kadhattee? Kadhannaa keessi dhagaame jechuudha. Sirriidha. Egaa borgarma sa'aatii lamatti. Hin kafalaan iyyuu. Ishee kana hin kafalina. Hin kafalina. Ta'uu qabu. Rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabaatinaa beena. Egaa borgarma sa'aatii lamatti. Tole. Sa'aatii lamatti. Tole. Nagaatti. Nan dhufa. Kottu gaa borgarma sa'aatii lamatti. Tole. Haasa. Rakkoo hin qabaatinaa nan dhufa. Ofumaa qaratte kana kun suma qophooftee sumaan heddi anniitii sin qabu distii sin qabu naman daaqonaa qalu garuu wanta yeroo dadhabe kanaan si qaluun dadhabu isa guddaa filteen itti laatte sayyuu asuma kottati rakkoo hin qabu achumatti si heddi kun yaa rabbi laal kadhaa hiyyeessaan dhageessa yaa rabbi hojii xinnaa kana gara hojii guddaatti naalaatti jedheen ture nan deema ka harruman deemeeti borii ganama hojii garaajii sana galuu naa wayya isheen kun nan baastu borii ganaman deema har'a jala bulee mi'a koo qopheeffadhe
Tole kaburan. Kamanan turemti. Wantan turemi. Filmi to kolala ture kan erga filmi chat de bode. Odus wartin lagi kata tu. Karena pada ada interest sama ada. Rakon kabowi. Amma ne beri mare. Wantu ke to kollen kabbe. Wanan ni ke kana majalan kasani. Oda kana kaswe. Keten kasani kanan kan beradu kana majalan kesu. Aja jadu. Ai rako. Rakon kamu. Aja rakon kamu. Anan cerda mani kemana aku dah? Aja jamin. Kau kan cerah? Ibu. Anak le. Mali lima kasih ada baca sekolah. Tak kau warga. Ino sahaja kasih orang rumah. Segantar bawa nang kamu. Akantaran magar ya. Segantar ko kam nekula. Akantaran na semua trek des ne. Warin sahaja riba ka baju sendam. Lagi मैं छोटी थी जी इमोना आती है फिर अभी ini suami beli saya di bayi wapros mesti nggak tahu baru ini suami itu hari ini nabi mati ke gitu juru dulu makasih cuma tuh Amari Rosana, anak si Bragena, apa ini tipu simna. Irobokon nak itu kau tokomo, jadi bahan evaluasi di bahasan na, mana kerja suami.
yaada keetti galatoo. Seenaati gara laafinaan abbaa koo jiru. Eegguun dhagaa. Eegguu yaadadhu. Baay'ee keessa koositti gammada. Abbaan koos gargaarsaatti godhuuf yeroo yaadatu. Baay'ee sitti haadhi keessatti jiru. Gargaarsa kanaaf immoo kan siif deebisu rafu guddaadha. Galanni keenya rafu guddaadha. Baay'ee galatoo. Inni rakkoon qabu inni kan biraan immoo yeroo darbe qarshii hedduu akkanii yeroo isaan mana yaalaa ture abbaa keefaatti baasaa ture beekta. Haa ta'uti qarshii sana turtii waggaa 23 booda sii kaffalaadhaan kan walii galee turre amma irraatti isaan naa kaffaluu hin dandeenye. Ani immoo amma yeroo kanatti konkolaataa manaa tokko bituu waan hin barbaadeef qarshii sana yoo isaan akka fudhateessi mana isaan keessan jiraatan fudhadha jedhee yaade manni sun hin dayee akkan keessan hin taane dhaga'een jira. Abbaa keefaatti simee akka isaan akka fudhatu dandeenyetti mani kanaaf atutti na yaadde abbaa keefaatti simeen ture yeroo darbe. Maal? Abbaa kootu maal himte? Gaafa akkasumas abbaa kootti kaasiti. Abbaan koo dhukkuba dhiibbaa dhiigaa akka qabu beektu mooti. Tariiti. Gaafa wanta yaada dhiphisaa akkasii dhaga'uuma dhukkubisaa. Dhiigi isaa ol ka'ee sammaachuu danda'a. Baay'ee balleessi ta'e gaafa akkasitti kaasu. Ammaan beekaree waan itti kaasuu qabu itti kaasee isa kana wanti nagashu hin jiru naan. Garuu isin waltaa walii galaati. Furmaatatti kenna qarshii sana yeroo dhiyootti akkam barbaadu sitti barbaade ta'edha. Furmaata maaltu jira itti yaaddu? Abbaan koo erga hojii mootummaa gadhiise soorama beetii jaan qarshii 600 nyaata. Qarshiitti 600 sana immoo nuti akka sooramatti ittiin jiran akka gargaarsaatti ittiin jiran. Kanaan alas immoo garuu furmaata wanti ta'u jira itti yaaddu. Maaltu jira itti yaaddatti? Ollaan akkam bultee beekaa akkatti bule baatu beekaadha. Lubbuu abbaa ofii hambisuuf immoo lubbuu ofii wareeguunis jira. Hawwi ani ifatti walitti dhufeenya kana cimsuu qabna. Walitti dhufeenya kana cimsuuf immoo kanaaf immoo maal gochuu qabna ree? walitti dhufeenyi koo walitti dhufeenya keessa duraa caalaa cimuu qaba. Yeroo jettu naan galle. Ati gowwaa wayitii aannan bittisaa adii miti siin galuusiif. Walitti dhufeenya keenya cimsuun illee hin danda'ama. Kunis amma qarshii abbaa koo irra jiru kaffalee riskii namaa irra jiru kaffalee isa yaada isaa boqotu. Homaa miti hawwi isaaf hin gaddin garuu furmaata taa'ee waan yaada tokko qaba. Kun immoo kan inni furmaata ta'u waan si gaafadhe yoo tole naan jette qofaadha. Amma gaaffii tokko si gaafadhe isaaf sammuu kee dhiphisin. Gaaffii si gaafadhu kana qofa tole naa jedhe. Gaaffii akkamii maal ture? Hawwi baay'een si jaallata. Si jaalladha? Eeyyee. Anamoo? Eeyyee. Marga baay'ee dhiifama naa godha. Walitti dhufeenya keef walitti dhufeenyi kan maatii keenya baay'ee cimaa ta'uyyuu hariiroon keessan cimaa ta'uyyuu gaaffii akkasii keessumsiisuun barbaadu. Dhiifama naa. Hawwi.
Maal barbaadde? Mucaa saasatu tokkoon barbaada. Eenyu inni boortee jettamu? Boortee eessa deemee laata maaloo? Boortee argachuu hin dandeessu asitti. Maal? Maal jechuudha? Eessa deemee boortee? Boorteen hojii sibiila gurguruu isaa dhiisee erga konkolaataa miidhaman suphuutti hojii isaa guddifate tureera. Eessa? Asirraan karaa kanaan deemtee karaa garaajii mana garaajii obbo Margaatti argachuu dandeessa. Eessa? Garaajii obbo Margaatti. Garaajii obbo Margaa? Maal inni baattu kun? Nyaata borseedhaaf fidee dhufeetanii. Kan tokko tuffatee tokko manaan bulfatee Oromoon. Fidas! Libattu kun no? Bishaanidha. Gadiga! Boortee kee garaajii obbo Margaatti barbaadadha. Kunis yoo dhabde fidii kottu. Boortee. Oo. Maal jechaadha? Ishee kanan sirreessaa jira. Ishee gaafii mataa maal seete konkolaaticha akkamati? As baay'ee jala as baay'ee. Ishee kanan sirreessaa jira. Ishee kan sirreessaa jira. Sa'aatii meeqa sirreessati kan? Buutuun kun lafa karaa. Hin hojjettire biyya sirreessi karaa. Nuti dhibba haruutumu malee hidhuu fi koon bartee dhaabate. Ishee kanan baasa hidhee obbo Marga. Lubbuun kee abo. Achi jala galii jala akka itti achi jala sirreessi. Jala akka immoo bareechee lafa. Wame maal ko jechartu beektaa ati garuu amma ammaatti hojjetaa meeqa fideera namni akka kee sa'aatii gubuudhaan madaalli hojii kooti gabbuusan jedhu amma dhugan biraan barbaachisu meeshaa sigal kan hundumaa lafa kaayii fata garee ofirraa baasii deemi
Dabi. Obbo Marga. Dhiifama naa godhaa. Dhiifama qabu. Kun ishee jalqabaati waan ta'eef dhiifama naa godhaa. Dhiifama qabu. Oreeffannaa keessa miti. Deem. Maal qaba ishee kana dhiifama naa gootan? Dhiifama naa godhaa. Dhiifama ishee godha. Deemi deemi. Deemi kaa. Deemi jettanii. Egaa deem jettanii qarshii ittiin hojjedhe gatii dadhabbii koo naa kafalaa. Ishee markaa dhaqee fudhu. 17,000 harkaa qaba isaan harkaa'u. Gatii dafqa keetti siin kafallu naan jechuu keessanii. Deem. Nama boreessu. Achi miti kaayika. Achi keetti tofirraa baasee boreessu. Rabbi gatii dadhabbii keessanii isin haa kaffalu. Ameen. Kottime. Ati hara dhiistaa bor dhiistaa jedhee yeroo baay'ee si eege. Ati garuu sanuma. Foonarreedhan. Yoo gubbaara fannisan iddoo ishee waan beektuuf daalaatti gaffiddi. Si galee? Atara nama waan nyaatee bulu hin qabnedha. Garuu waan humni keen qaqqabne dubarri sin madaalee wajjin dhaabattee deemi meem. Obbo Marga. Deebii isa dhumaa duwwaa natti maal jechaa jirtan? Amana kee jiradhuuti carraa falmaasiin kennan lammii haasaa dubaraa maal maal naqin gadi jedhee hojii. Kana booddee hojii kanan dhiisa malee hawwiin dhiisu nagatti jedha. Kot. Nan xumursiine sakamtii gaarii taate. Obbo Marga. Furmaata isa xumuramaa natti niftan. Sitti maan jira? Waa tokko qofa jala murreessitu mu? Hawwiyatiin dhiisu jettu kun jaallattes jibbites kaadhima kooti. Bakka hawwiin moo? Xumure. Jala murreessinitti himaa. Hawwiin kaadhima keessanii miti. Amana kee jedhu hojii galama. Hojii kanatti natti hafa malee hawwii hin dhiisu. Hin dhiisu? Wal agar rakkoon qabu. Nambati. Yeroo jalqabatti hojii guddaa si arginaan jedhanitti ani hojii gaarummaaf naa yaaduun si'a. Kanaaf Obbo Margaan akkasuma godhe wayyoo nambati. Kana irratti raawwatee miti Obbo Margaan. Ani immoo yoon mana keessaa keessatti jaalallee koona jalaa fuudhii kan yoon mana isaa keessatti yoon irratti hin fuudhin annamaa miti. Abbaan kun hin dhassu. Awi. Oh. Nagada. 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 Fayyuma. Nagama. Nagada. Naga. Nagada. Ayah. Jitu? Naga. Naga. Naanna barbaacha naguma temo? Lakki sun barbaacha nufne. Boortiin eessa deeme? Bortee itti? Eeyyee boortee. Asitti barbaacha dhuftee? Eessa barbaacha nufne? Baay'ee dogoggorte. Nu fixee borteen. Maal? Nu fixee nurra deeme borteen. Nurra deeme. Maal si fide? Ish. Ayi dhala namaa. Namni hundi uffata uffateef nama jechuun dandeenyu.
Bineensa wajjin oolan bineensa wajjin oolan. Yes. Nagalaan jirtan hin jechaa jirtu. Ijama konkolaachiftoota lafa hin jirretti saanduqa cabsee qarshii 1,120. Maal? Ay murte. Obbo Marga. Morma ishee qabee yoon hin fidute. Morma ishee qabee yoon hin fidute. Obbo Marga. Borteen ganan godha. Amana borteen hin honan beekan. Inni gonkumaa waan kana. Ganan godha abdii wajjitti maaraare. Ati kana itti abdii. Yeroo baay'ee ni maal jedhan sitti fakkaata. Mucayyoo sana hawwii dhoksaatti yoo morma ishee irraa kutuudhaa baadha. Ani dhalanne waan akkasii odeessan yeroo baay'ee. Ati yeroo inni mataa gadi qabatee ijummaadhaan malee maal dhuguma ishee dubdeeti. Bineensa nama keessa deema. Ati waaqa kee galteeffadhu kan lubbuu keessa baraare. Tuun hin jirutee mormi kee kanaan dura cita ture. Yeroo mataa gadi qabatee nama bishaan dhangalaasan fakkaata. Lubbuu koo irratti waan balaa jira jechuudha. Narratti yaadaa jira jechuudha. Na ajjeesuuf na barbaadaa ture. Obbo Marga. Isiniif rabbitu hattuu harkaa na baase. Rabbi si naa eebbisu. Rakkoon qaba ofi. Galatooma. Rakkoon qaba. Fayyaa ta'a. Jedh. Ammayyuu akkuma. Hattuu harkaan si baasee qoye. Hawwii dhala keessa. Maal gochuu dhufe? Na ajjeessu dhufe? Waan gote gote dhiise? Oduu keessatti mataa dhageera waan sana. Hii harkatti. Mi'a namaa salte, dhala namaa salte dhiise na ajjeessu nama salte. Hawwii na dhageeffatu. An nama akkasii miti. Olola sobaati malee anatti. Maaloo na hubadhu. Baay'ee si jaalladha. Kanaaf booda isheen argata jettee haala koo keessa taa'aa.
Maala nu ergan si ergadhe qabeenyi dachaa bareedii dachaa waan hundumtuu dachaa ta'een itti argame. Maal godhu jettee margaa koo? Ani suutaan murtaadhee si fileerumne ta'eeti. Laayina awwaala abbaa koo irratti margi biqilee daraaree jira. Naaf galatoomi malee. Garuu lubbuu abbaa koo du'a oolchii fedhee jira. Mucaan akka lubbuu kootti jaalladhu boortee godha. Egaa isa du'e faarsuun isa jiru aarsuudhaadhaan waa'ee gurbattiitiin achiin kaasin. Ani garuu kan isin jedhu yeroo dhiyootti yoo Rabbi na gargaare akkuma naafati mooraa kana keessa jiraannu mooraa kana fakkaattu keessa haadha kee abbaa keetillee waan bareedaa tokko gochuun barbaadaan yeroo dhiyootti yoo Rabbi na gargaare. Maal jettee ajirtaa marga? Maal jettee irra daadee biime? Akkuma koo bakka kee abbaan kee fi haati kee mana bareedaa keessa ciisuu qabu yeroo dhiyootti yoo Rabbi nu gargaare jedhe. Wallaa jedhi mana tokko. Akkas taanaan baay'een si jaalladha akka lubbuu kooti. Homaa miti. Naaf galatoom. Homaa miti. Naa jiraadhu margaa kun. Homaa miti kanuma yeroo dhiyoo keessa raawwadhe yaada. Rabbi nu haa gargaaru. Homaa rakkoon qabu ofi. Sa'aatiin kun akkam deemaa jira mooyi? Sa'aatiin kun qophii deemaa jiru natti fakkaata. Mee osoo hin gabaagee deebi'ee naa wajjin laata? Wanta mana keessa uffatanii hin qabu. Wanta nyaatamu tokko tokkos bitee deebi'a. Maaltu fakkaata naqee kophee mana keessa uffadhus hin qabu. Deemeen bitadhee deebi'a malee. Rakkoon qabu garuu gaafa deemtu dhaqas galas baajaajiidhaan deemalee ijoolleen addaggeen safara kanaa tokko ija diimaan siraaduu jalqabdeettati hin beektu. Isaan rakkoon qabaatinatti ana rabbiyyuu na eegaata. Yoo fedhe dafii ga'e deebii. Mee mukaayiniiti? Ga'een deebi'aati. Hojjedhu ka amma dhugaan turu. Akka uffata kana jijjiirradhu gaa. Tolee gaa. Kana xumureen si eegaa mee. Abi. Oh marga. Taatee? Amma gaa gabaagee hin deebi'aati? Nagaan naa olishee mukaan immoo. Dafii moo gadi? Tolee shimee amma dhugaan turu. Akkasii yaadu beektaan ture. Tolee gaa.
هوي مالو سبيدي هوي مالو سبر كنا سبيدي نقاد هوي فيوما هوي مالو جتاسي مالو جتاسي مالو جت تسقبل أنا زبدي نبدي تسقبل ما هوي تعرف تسقبل هوي جيسا دينا الرا أكنا جلاي رمت الأجير وانت كدوان سقافل فرمان توكو جرا أبا مناكي أبا مرقان إيس جرا سنو دوان أتم مرقان من جرا سكالي بدان أجيسي ستمان وانا نسيجر دوان أول dan lagi effort di sini mah. Kan kebanyakan lagi effort. Akan sejalan lebih ekstensi. Amma boda. Wana tu tadi hunduma. Lagi garu beku badus. Mata cubung kamu. Kemana kau bacun dendam? Kian nama herme mana kabuda? Nama ba mana kabuda? Malguri najita. Kau semua. سكالين أجيسي أفتشو لا أجيفت أتنا جلا يرمتوس أبو مرقان قولوا لسباتين نجلا سباتي هاوي هرس باي سجارة قالوا وانا ننسي جدي دوانا فوت ما نجرامتي ما لي فوت بيلو تسي كنو واي بيلامي تاوي ما انت تري هي ما تري ما تسكسي جلتو نتو أنا فتا ما نجس تيجي رد فتا كوبين بتاع إيجا لارو أنت كونكم فتا إيجي نافاس ما أرجع شوفدي هاوي نافاس ما تيجي تري ما أرجع درا ما أنكو سنتيمي نافاس هاوي بابا نافاس جيسو بيدا هاوي هي ما تادي هتقبل أنا نجيب فتا سكسي جلتو وانا نافاس وانا نقول سجل دواغو ابا منا كيت بالبليتي وبليتي بوبي عربه جفتورتو ايار رابوي اما ست جديتي اتناي دافيتي كان دوات كيميتي وانت وندما ستاني أتبارك وجيسو كذية هاوي هنا جيسو ددفي انا دوات ستناي Hello Marga. Mana cerita? Ika mana nanti remti? Boleh tiko saya biar apa aja tu kanan terus punya sana ya ada tapi saya sama masih di biar apa memang kina ya badan fara mana nanti sih? Kak. Saya fi dari fungkon lalu wanta sih? Wanta kerana jurum cuma وانت كان رجل كتاسي في انا والكتيس كده اما في دير بعد دفي وانا كيس يجون دمانا بس استنى اكاجي كي اريدي كي ممكن تسكت Malta sih, erga kau cuci mon naik kali, naik lagi dia apa kata? Ada tak? Sofiya kan yang aneh sendiri cak.
waan tokko sitti afaan ingiliffaa duwwitti beekti amaariffaaf oromtuun beektu jettee adaraa abbaa manaa keetti naayi icciitiin kun anaaf si duwwaa anaaf si gidduu ba'uun hin qabu ati garuu maaliif ofis rakkinatti galchee anaanis maaf rakkinatti na galchitaa hawwi rakkoon qabu maaloo kiyya nuuf ta'a beenu Nagor seribu. Itu remisi? Negara. Boleh tinggal sih kan ada. Ayana. Orang lupa lagi tu. Amal pasar lupa stop kan lagi. Tasayu. Tasayu lagi. Nolang gaji. Nagu mat. Tidak. Wang lagi su? Homa tu kan lagi. Usung kurang sih mungkin lagi. Homa tu kan lagi. Homa. Malu sih terpakai. Ini mati kan dia biar awak jago detevi. Apa tu kan lagi su? Amaga, ama tu kan lagi su. Saya aku fitu sorbe. Makina ni sudah singgahnya. Kan tu dia sudah kami. Amma wanya ta moyi. Manya tadi. Filip ka. Ya tu biar tu sembari. Ya tu biar tu sembari. Cisti apa kau tu malah dia ente. Apa kau tu? Kasoya ni? Kasoya. Sleeping. Apa kau tu kok? Dan lupa apa kau tu? Sama aku tak cerita kat sini kan? Tanya aku kau. Sleeping in the bed. Marga kok. Akkam re. Lafiste? Rakkoon qabu. Lafiste ni be. Lafiste? Waan tokko dhageessu waan si dhibu. Tokko baqa. Otuuti waan barbaade jettanii waan tokko dhageessu. Dhageessu. Ammamiif turte garuu isheen Itoophiyaa? Itoophiyaa keessa moo? Torban tokko fiyyama fudhattee dhufte. Margaa koo wanta nama gaddisiisu tokko. Torban tokko siree tokko irraa wajjin rafnaa qophaa kee taata qa'a. Qophaa kee ciisuu keessaa maal godhu? Torban tokko fi? Afaan Oromoos nan barsiisaa waan si dhibu. Kanaa iddoo biraa deemti. Natti hin fakkaatu garuu waan iddoo biraa deemtuufi Itoophiyaa keessa duwwaa jaateefi na bira turte ammasitti immoo. Torban tokko qabdan qophaa rafanii? Torban tokko qophaa kee turte qaba. Rakkoon qabu sadumatti bullamaan sireen hungaa maara kina qabu sadumatti bullamaan torban tokko ammaa haala kamte kan jettati? Obsi kaayee obboleettii gootiin. Obsuu sirra jiraata malee. Akka wayyaaf ture biyyichattuu hin bartu isheen dhufuun irra ture. Ittiin bartu biyyichattuu. Isheenis obboleettii gootitte waan dhufteefi anaafis immoo haaraadha. Xiqqoota waliin bullee natti tola. Haa ta'u gaa rakkoon qabu bulaa. Yeroo torban tokko kophaa ciisi gaafa jettu naan baay'ee natti cimaa. Haa ta'u erga jettanii. Waa torba tokko obsi kaa falan qabu. Rakkoon qabu. Haa ta'u. Mee amma irbaata kana nyaannee rabnu moo? Irbaata nyaannamti? Tolee nan dhiyeessa. Atis beeloftee taasi gateen bakkee oole. Ishees kaasi kaawaa jettu malee maal hojjettoo? Lakki ishee dhaaba tokko hojjedhaafi. Waan falaaf malee? Nyaata keenya kana dandeessu har'a hundi ishee hin danda'u nyaachuudhaaf. Hin miidhamti isheenis? Haqee irbaata sidee dhufa. Haa ta'u.
Marga, Marga. Kai me yaron gera. Sai. Sai kana yate. Yaron shi ki gera. Kai, lafi bane. Kai. Baik, sari kai. Kai. Kai trennya ta cire ko pesera. Kot. Tuh. Mati sini kan makan. Dhufeeran. Tole. Harka hidhatteettaa bishaan si fidu? Xumura isaa. Hidhatteetta moo? Eeyyee. Tole ka. Ribaa ka'uu dadhabee. Maal abala ta'e kana itti bulee. Isa dhiisi. Garaa si tole isaa muyyuu hin ta'e. Maal mama bultanii mama si barsiisaatti fakkaata. Maaloo dhiisime? Afaan Oromoo guddisuu nu amakaa. Mallattoo haasaa turre malee. Sittan. Dhiisi. Tokko irribicha tokko akkas kan jedhu ribii tokko bakka irraafne. Afaan Oromoo na barsiisi jetti. Wal barsiisaa bultanii kan? Maarree. Gaariidha. Achii biyya alaatii sa'aatuu ni halkan kanaaf isaaniif guyyaadha. Ani ribii koonatti dhufaa. Isheen aduunatti adeemsiti. Heekaasee naan jetti. Mallattoo waan itti haasofte malee waan ittiin walii galuu sin qabu. Afaan Oromoo barsiisi naan jettee. Inni namti yeroo biqiltuu. Maal jedhame? Naaddu. Seenuu si miite hirriba si dhufite. Aloo dhiisime. Mugaawuun kun oolaa. Mugaawuun kun oolaa. Naaddu. Naaddu. Tole san nyaadhu. Asaan jira. Na ajjeeste. Itti baruun dadhabee hasaasitti itti baruun dadhabee. Galma gaafarraa bakka itti maramu. Maaloo. Ribiidhaan lafa ola daake. Nageera na nyaannu. Sigaare. Yeroonis nuti sokkeera. Kennu kadhaa jira dheeruudha. Naajitee tamoo? Walumaan deemu. Waan bituun qaba deeme. Dalagaan deemu. Yaada teessi namni bitaaf waan ta'eefi. Walumaan deemna. Maalum jaakaatti mallattoo maallee itti mikaa? Turaan namni faana eegi. Itti mallattoo maallee? Tol. Ammoo amma beekti moo?
Yeroo achi isaatii saddeetii achi isaatii lama. Yeroo achi kudhanii asii afur. Yeroo achi fincaanaa hunda qomaa fi dhugaa. Toilet. Toilet. Harka maal godha? Tore. Waa fincaanii maal akka ishee mana? Ishee moo bifaa maal fan beekne kana? Yookaan na barsiistuu yookaan na barsiisanis maal? Anis orma isa kamidha? Abbaa manaa godheetti ishee ta'u. Badee dubbiin oomisha islaan beektu. Yoo gowwaan tokko jedhe. Inni wadhiidha akkasii. Tokkoon wadhi sun jiraadha. Qophaa'e afaan beektuun. Qophaa'e. She's. I come. I don't. What? Baay'eedha. Si obsee. Maal jirtee deemsi fidee? Otoo sobaatiin. Niitii koo fudhattee. Gaddeebisi bulta. Hin deebisu. Wanta gaddeebisi. Kottu ammaadha. Wanta deebi. Mayoo miti. Namni sooronni akka fedheessaatti waan nama harkaa baduun seeni. Natti. Wanta deebi. Hojii hojjette beektaa? Haata kun hojjenne wanta. Beektaa? Hamaa tokkoon wanta. Beektaa? Wanta deebi. Deebi. Baay'eedhaaf niitii koo narraa fudhattee isheen suuraan sooramu seen dambi narraa fudhatu bayyuutu narraa deeggarudha. Isin jiraadhaa isin wal galaa jiraadhaa. Isin jiraadhaa dambi narraa. Jiraata jireenya gaarii. Jiraata